namaa keessa sammuun kiyyana nyaatamee daa'ima wajjin isa waliin kalaas waliin taane yoo na dhiisee maaliif suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa walii gadi deema Oromoo qeerroowwan Oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira Arsiin Harargee Jimmaa baay'ee jirtanii inni maal attabataan intala Oromoo. Obboleeyyan namoonni musliima taatan yoo islaama taatan maqaa rabbiitiin qofa isin qaba. Video kana share naa godha shamarran qeeqan biraan naagaa ilmi namaa ta'e kan dogongorreen jiru wal qeequun gaarummaa qabu wal utubuu fi wal gorsutu gaarummaa gaarii qaba rabbiif jecha biraan dabarfatinaa video kana share naa godha isinis hin daganne salaamtaa keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa miidiyaa Salamtan bareedduun bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'ittu isiniin jechuu barbaada. Ashamaa harka foonee warroonni amantaa biraa hordoftanillee kabajni jaalalli bakkuma isin jirtanitti isin bira haa jiraatu. Boleeyyan kiyya dhiifama naaf oolchaa jedha. Guyyaa lamaan dura ajandaa akkaan garaa nama booressitu lufe. Ajandaa sanirraa waan rabbiin na laaffisirraa nan dubbadha jedhaa ture garuu naaf hin mijoomne viidiyoo maruun naaf hin mijoomne walirraallee babbannee jirra obboleeyyan kiyyaa galatooma warroonni hanga ammaa maatii nuuf taatanii nu jajjabeessitanii sheer gootanii sabskraayib gootanii bakka kanaan nu geettanii hedduu galanni keessan baay'eedha galata keessan rabbi isiniif haa kafalu isiniin jecha asumaanuun na hoffolchaa isiniin jedha hanqinni kaameraallee yoo jiraate yoo rabbiin haala nuu mijeesse kaameraallee fuula duraaf ka qulqulleeffannu ta'a. Asumaan aansee kanumatti aansee wanti dubbachuu barbaadu jecha gabaabama xiqqishuu wayiin qaba. Ajandaa kana dura mucayyoo tokko irratti dabre garuu dubbachuudhaaf haalli naan mijoomne. Naa godha rabbi siyaa qarqaaru naan jedha. Taa'ee mucaa rabbi siyaa qarqaaru naan jedha. Lammaffaa rabbiin nama jaalatu fattana jedhanii. Sadaffaa akkasumas immoo nama miila hin qabne harka hin qabne ilaalee obsa. Akkasumatti yoo obsan fuula gatanii kan itti aanu maal waan jedhullee argamu godhee jira. Kalaas uummanni arabaan nurraa dalagaa daa'ima wajjin hundanii hojjechaa jiranii. Qeerroowwan Oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira Arsiin Harargee Jimmaa baay'ee jirtanii inni maal attabataan intala Oromoo. Viidiyoon kana fakkaata. Haaraa osoo hin taane ajandaa isii kalibdeen gaddaa dabre garuu ani irratti dubbachuudhaaf haalli naan mijoomne dhiifama obboleeyyan kiyya. Ani waan jechuu barbaadu walumaa galatti obboleettiin teennatuun akkaan garaa nama nyaatti. Wama feete iyyuu haa taatu wama feete ilmi namaa dogongoraadha. Ilmi namaa galxaanummaa sanirraa yoo rabbiin isaa laaffise barnoota argata jedhee yaada. Ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Indoom dubarteen wanti isin dogongortu baay'eedha. Garuu yoo rabbiin isii of yaadachiise dogongorri isii irraa waa barattu hedduudha jechaadha. Jiruun biyya namaa qormaata jabaadha. Qormaanni lammaffaan wanti akkanaa kun yoo namatti dhufu. Wanti akkanaa kun yoo namatti dhufu. Obboleettii teenya tana namni tokko narrabsa, namni tokko mararfata, namni tokko marartee irraa gara nyaattee irraa niin qarqaarra jedhee ajandaa'u. Namni tokko dubartii mata'ee ka arrabsu jira. Please ani akka dubartii takkatti wanti walii hubachuu qabdan obboleeyyan islaamaa, obboleeyyan musliimaa dubartiin jechaadha. Please dubartiin arrabsinaa. Yoo dandeettan gorsaa. Yoo dadhabdan akka waan hin agarretti bira dabraa. Jala deemtanii koomentiin taane barreessu, waan nama qaanfachiisaa barreessu, wanti akkasii suni hin barbaachisu yaa obboleeyyantii. Rabbi sodaadhaa. Waan miira namaa tuqu
ilma namaa taate waan miira namaa tuqu koomentii jalatti hin barreessin. Wallaahi laziim. Atis dubartiidha. Dubartiin dubartiidhaan yoo waan miira namaa tuqu waan akkasitti nama hamilee namaa irra caalatti nama cabsaa yoo dubbattanii akkasii waa barreessitanii ani akka nama tokkotti akka dubartii takkatti yaa rabbii kiyya aniin tun nama akkam laatan jedhe uf shakka. Hidda tuqanii hidda koo dhiigaa jette Oromoon. Hidda tuqan hidda koo dhiigaa jedhan. Maqaan dubartii wal qaban nu waamama. Haa gaarii taatu haa hamtuu taatu. Isii intala musliima intala islaamaa dhiisi. Isii intala islaamaa dhiisi. Isii intala islaamaa dhiisi. Intala musliimaa dhiisi. Ta kiristaanaatii fi ta amantaa feeti hordoftu haa taatu. Maqaan dubartummaa maqaan mucaa intalaa jedhu wal qabeen yaamamnaa beeka. Jala deemtanii madaa irraan fanxoo ka jedhamu san jala deemtanii barreessitan. Boru hiree kiyya kana maaltu na mudata? Hasaaba sammuu keessan kanatti dubartiidha. Hiree dubartii ka murteessu Rabbi malee abbaa miti. Ufiif hin murteeffattu. Hiree kamiyyuu taanaan Rabbitu sii murteessa malee namni nama murteessu abadan hin danda'u. Mucattii tana gaafuma Rabbiin isii kalaqu waan akkanaallee ni agartaa. Gadadoo akkanaallee ni agartaa. Biyya namatti deemte daa'imallee argatte halaalaan argatte haraamaan argatte san Allahu aalam isiif Rabbitu waliin beeka. Waan itti murteessus hin qabu waan irraa itti haasa'us hin qabu. Garuu murtii isii murtii qadara Rabbiin isii qaddareedha miidiyaa kanarratti isii akkas godhan kana wama ganama Rabbiin isii lallabe. Garuu dubartii taatanii dubartiin dubartii irratti waa qeequuf waa barreessuuf hin muddamina. Ani hireen haga fedheereen tantee siyaa toltu boru dhala kan keessi waan ta'u hin beektu. Dhalli kan kee boru waan ta'u hin beektu. Ati waan akka isii mudate kana mudachuu yoo baatte ati nama gaarii takka yoo taate wanni marti sii guutame yoo taate dhalli dhala keetii dhalli kan kee ka boru argattu waan ta'u hin beektu. Waan badaa bar Oromoon jechaadha. Hammeenya badaa tokko dhala ofiitiif dida yoo ofiin dalanne dhala ofiitiif dida jechaadha. Kanaaf keessattuu dubartiin waan akkanaa kana irratti wal qeequuf irratti wal arrabsu irraa of qusadha. Inni lammaffaan obboleeyyan kiyya. Bultii Rabbitu namaa ijaara tokkoffaa. Lammaffaa abbamatu ijaarata. Hanga yoomittuma gowwoomnaan jedhan keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan kuni hanga yoomitti bilbilli kooliin isin gowwoomsa. Hanga yoomitti tekstiin bilbilaa isin gowwoomsa. Maaf sobamtan maa nyaattamtan anka nadararee mucayyoo tana feesii isii argaa kottee isii argaa kana darareessa kana ilmi namaa dogongoroo dhiisu. Kuma fedheeyyuu yoo ta'e bultiin wasaasaadha jedhan. Bultiin jechuun akkuma kaalsii yookaan caammaa godhatanii baasanii miti la'a. Bultiin ta fundura laaltee mirgaaf bitaa laaltee duubaaf dura kee laaltee bultii taatu malee bultiin ta ollaayinumaa walitti dhufanii akkuma kaalsiif caammaa amma jedhee tanaa miti no. Keessattuu shamarran keenna hin gowwoomina. Maatii keessan irraa fagaachuu. Bar shari'aan keenya alhamdulillah rabbil aalamiin dhiirallee ka fuudhu laalladhaa jedha dubartii ka heerumtullee laalladhaa jedha. Maaliif nama ilmi dhiiraa tokko gaafa si fuudhu jechaadha. Dhiirti bultii gaafa si barbaaddu dursitee uduu sin gaafatin eega ijaan si argitee dursitee gaafima
gaafima haadha warraa naa taataa jedhu tokko gaafima haadha warraa naa taataa jedhu dursee sin gaafatu. Gosa tokkoffaa gosa kan keessi gaafata usoo ati qubuuf hin qabaatin. Lammaffaa maatii kan keessi qorata. Haadha abbaan kee maal akka ta'e zarii akkamii akka taate dhiirri tokko gaafa bultiif si barbaadu dursee uduu dhufee sitti hin gaafanne nama sitti dhiyaatu fira sitti dhiyaatuun hariiroo baafata. Siigalee namni bultiidhaaf nama barbaadu. Eega waan kana muluu irraa qulqulleeffatee gaafii sii dhiyeessa. Ati yoo jaalatte tole jettaaf yoo hin jaalanne dhiisuun mirga kan keeti. Siigalee kanaafi keessattuu shamarran keenya hamma fedhes haa ta'u kanumaafuu wal qeequu irraa wal busheessuu irraa hamilee walii cabsuu irraa wal gorsuun yaada walii ibsuun du'aayii walii kadhachuun irra baay'ee filatamaadha. Dhugaa dubbachuu fi rakkoo isaa fi isii jidduu jirtu rabbitu beeka malee namni hin beeku. Waan isaa fi isii adda baase rabbumatu beeka malee namni hin beeku. Nikaa qabaatanii qabaachuu baatanii an akka mataa kiyyatti irraa haasa'uun natti illee tolu hin beekullee waan hin beekne irraa haasa'uun namatti hin tolu. Garuu jireenya isiisan mana namaa keessatti ilmoo qabattee cittooftee akkasitti yoo miidiyaa irratti olii isii oofan hedduu qalbiin tiyana cabde hedduu wallaahi laazim imammaa naqadhe. Maaliif nabziyya matiyyatana fuudhee bakka isiin jirtu san of kaa'ee jechaadha. Inni kan biraa dogongorri guddaan nama dhiiraa gaafa namaa wal dhaban gaafa yaani amalli namaa walitti jijjiiramu suuraa laayivii qara waliin dabarsan ol baasanii wal salphisuudha. Barrabbiin waa kamuu irratti eegaatis ani garuu kana ajaa'ibu salaama rabbii gaafata miti. Gurbaan sun salaama rabbii gaafata. Eega salaama rabbii gaafachuu ka beektu ta'e ishii sammaaf qullaa isii ol darbite miidiyaa gubbatti. Miidiyaa gubbatti maaf ol darbite? Dogongorri guddaan mataa kan keeti waan isii wal dhabde isii jidduu waan wal dhabdan isii lamaantu beekaa waa irra walii galuu dadhabdi isaan isin lamaantu beekaa. Walaakiin garuu hammeenyi fedhe yoo jiraate qaama satirii rabbiin dhossee isii uume kakafanaa akka kafanattu rabbiin isii uume ati qullaa isiisa ol baasuun kan kee dogongora guddaadha. Rabbi maasita keessi faadhiisuu siin jedha hangama kiyyaani wal kafanutu jira. Namni tokko badii yoo hojjete wal saaxaluun wal salphisuun gaarii miti. Hammeenya fedhee haa qabaattu waan feetee haa daladdu ilmi namaa eega ilma namaa musliima eega taatanitti wal kafanumatu irra gaariidha. Ilmi namaa gisee tana dogongora malee hojjeta dubartii irratti. Maaliif garuu akka ta'e hin beeku. Dhaloonni keenya kun rabbumti nu haa araaramu jenna malee waan jennu takka hin qabu jechaadha. Kanaafuu hedduu nama gaddisiisa, hedduu nama rifaasisa. Haalli fi adamni yeroo amma ilmi namaa miidiyaa kanarratti ta'u hedduu nama gaddisiisa. Wallaahi laazim. Jireenya rabbiin dhoksaa kaa'ee dhoksaa as baasanii miidiyaa irratti akkan taane ta'u ilmi dhiiraa dubartii waliin laayivii qara dabarse ol baasee akkan taane godhu Allahu alam. Yeroon itti jirru kun garam akka nu ofutti jiru jechaadha obboleeyyan. Ofumaa na sodaachise ofumatiyyaa lubbumatiyya tanaafuu na sodaachiseeraan. Irraan dabalanii wal arrabsuu hamilee walii qeequu uduu wal gorsuun jiru usuu wal dhooguun jiru. Ilmi namaa kamuu maqaa amantii baadhatanii ufee asirratti salaama waliin jedhu. Maaliif ta'a garuu waan badaa tokko ol baastanii maasheer gootan abbama poosti godhisan yoo argitan riippoortii maaf irratti hin goone akka qilleensarra na oolle. Inni waan gaarii sheerin godhe mee fakkeenyaaf inni waan isii qaama isii sensatirii isa ol baase isin maa jalaa sheer gootan warroonni sheer gootanii viyuu guddaa ittiin maali isin godha viyuun maali isin fayyadanii faayidaan isaa maali? Bar addunyaan qilleensa yoo maallaqallee irraa waan argattu taate maallaqni ati ittiin argattu sun qabri si waliin hin galu abbaa fedhe maaf hin taane. Qabrii nama waliin hin galu jechaadha. Ka qabrii si waliin galu wama addunyaa tanarra dalagatte. Namoonni waan hin taane sheer gootanii olii ga'ooftanii addunyaa guutuu waliin geettan. Peejii namaa jalatti nama waan tokko badaa gadhiise nama waan hamilee namaa cabsaa fi safuu namaa cabsaa fi amantii namaa cabsaa
nama waan akkasii gadhiise namoonni report godhuu dandeettan maa reporting goone isin jala share gootanii irraa murtanii page keessan jala gadhiifachuun maal isin fayyadamii obboleeyyanaa kira onni akkanaaf faayidaan qabu frogutu isin barbaachisa kanaafuu dhiifama na ofolchaa isiniin jedha isin dheerisuu kiyyaa fi waan badaa tokko yoo argitan wal dhoguu wal dhoksuu fi wal kafanuu irratti wal gargaaraa isiniin jedha akkan dubartii islaamaa takkatti wanti isin dhaama akka wallaala kiyyatti waa beekee usun taane akka wallaala kiyyatti jechaadha waan badaa tokko gaafa argitan share waliif hin godhina please maaliif waan gaarii waan hin taaneef share waliin hin godhina addunyaa waliin hin gayna gabaabsaa kanaafuu na ofolchaa isiniin jedha waan dubbadhu keessatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isinitti tolu share like godhaa